Jaalatameera ni jaalatameera jaalatameera ni jaalatameera Yerusaalem haaraaf kaadhimameera. Uffata ulfina Waaqayyoo kan jedhudha. Sagalee Gooftaa keessaa amma yeroo qabnutti uffata ulfina Waaqayyoo kan jedhu bakkeewwan ulfinni Waaqayyoo buufata isaa fi mana jireenya isaa walii wajjiniin nageenya amma Gooftaan nu gargaare sagaleen dubbisu kana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu kadhannaa bal'aa geggeesse. Gala Yohaannis boqonnaa 17 irratti Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu bartootaa fi Waaqayyoon gidduu goree dubbata ture. Waan guddaa fi sodaachisaa rommisiisaa dubbate iddoo kanatti Yesuusi akkuma nuyi tokko taanee jedha yaa Waaqayyoo jedha Gooftaa Yesuustu yaa Waaqayyoo yaa abbaa koo akkuma aniif ati tokko taanee ijoolleen ati naa kennite amantoonni kunis tokko haa ta'anii kanaaf ulfina ati naaf kennite isaaniif kenneeraa jedha. Asitti amma waan arginu waan guddaa ulfaataadha. Yesuus ulfina guddaa ulfina Waaqniif lafti kun baachuu hin dandeenye garuu Yesuus baachuu kan danda'u fudhatee Waaqarraa gadi bu'e. Ulfinni kun guutummaa ulfina Waaqayyooti. Ragaa ittanii akka dhaggeeffattaniif akka hubattaniin barbaada sagalee kana. Ulfinni Yesuus fudhatee gara biyya lafaa dhufe. Yesuus ilmi Waaqayyoo Masiihiin Kiristoos fayyisaan biyya lafaa ulfinni inni uffatee gara biyya kanaa dhufe ulfina guddaa guutummaa ulfina Waaqayyooti. Ulfina Waaqayyoo isa ammas hin jedhamne. Kan uffatee dhufe Gooftaa Yesuus Kiristoos guutummaa ulfina Waaqayyoo. Lafti namni mukni uumamni kun baachuu kan hin dandeenye Gooftaa Yesuus fudhatee dhufe. Ulfina Waaqayyummaa Waaqayyoo hammam guutummaa isaa. Itti dhiyaannee ilaaluu hin dandeenyatu taane akkuma irraa fagoo irru beekuun iyyuu waan guddaadha yoo manami kadha'u baree jiraateef. Amma tu dandeenyetti dhiyaannee ilaaluu dandeenya taane ija ilaalee fixuu hin qabnu ulfina Waaqayyoo gurra waa'ee isaa dhaga'ee fixuu hin qabnu. Identitiin keenya uumanitiin keenya personalitiin keenya sanaaf baay'ee ga'aa baay'ee xiqqaa irraa gadi fagoo jirra nu. Yesuus Kiristoos garuu Masiihii waan ta'eef shaphii namaa uffachuun qofti bifa namaa uffachuu qofti waan isa barbaachisee fi nama fakkaatee dhufe irraan kan hafe inni Waaqaan isuma teessoo irra Waaqayyo abbaa wajjin wal qixa waan ta'eef ulfina sana guutuu fidee dhufe. Maal jedha gaa? Ulfina ati anaaf kennite kana guutummaa isaa isaaniif kenneera jedha. Guutummaa ulfina Waaqayyoo isaaniif kenneera jedha. Isaan eenyu? Petros, Yohannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Bartoloomewoos warra 11 Yihuudaan illee keessaa yeroo inni kana kadhatu. Actually Yihuudaan gaafa irbaata Faasikaa nyaatan deebisee sokkee warra 11 sana qofaa otoo hin taane amantoota anatti amanan warra biyya lafaa kanarraa natti amananii jiran kana hundumaatiif guutummaa ulfina Waaqarraa isaaniif kenneera jedha wangeelli kun. Hallelujah. Amen. Abbumti waa dhaga'e abbumti waa galeef jecha tokko galeef ameena jiru. Amen. Maal jedha era Yesuus? Ulfina Waaqarraa kana hundumaa kan fidee dhufettan dhaqee isaaniif kenne. Tokko Filiphisius boqonnaa 2 irratti immoo Phaawulos Yesuus Kiristoos ulfina isaa isa abbaa isaatii wajjin wal isa qixxeessuudha. Ulfinni Yesuus maali? Hamma beekuun isinitti Waaqayyoo Yesuus kan wal qixxeessu guutummaa ulfina Waaqayyoo kana isiniin jedhe miti. Phaawulos immoo ulfina Waaqayyoof Gooftaa Yesuusin wal qixxeessu qaba Yesuus. Yesuus ulfinaan Waaqayyoo wajjin wal qixa. Gaafa qabamee garafamu ammas sila wangeelaa wibbaa du'eessisan torbee irraa qabanya jedhamu gaafa waraanamu gaafa fannifamu ulfina isa Waaqayyoo kana wajjin wal isa qixxeessu waan qabatanii taphanitti hin lakkoofnedha. Fakkeenyaaf uffata uffattan kana hamma inni butututti yookiin hamma inni dulloomee ciccitutti yookaan immoo hamma namaa kennitan itti uffattu. Hankooti jetti kun gadee namni fuudhee ofirraa darbatee itti buusee tokko hin jiru. Hin jaallata namni hansaati waan ta'eef uffatuma isaallee bilbiluma qabdan illee bishaan birrii 10 birrii 5 bittan kanallee amma keessa dhuddanii fixan ittiin gattan. Yesuus garuu jaalala tokko keetiif qaburraan kan ka'e. Ulfina isa Waaqayyoo isa Waaqarraa wajjin wal isa qixxeessu kan waa hin baafnetti lakkaa'e jedha. Investimentiin Waaqayyoo isa kana.
Nuyi maasii waaqayyooti kan ergamanii jiru. Maasii isaa kanarratti akkuma nama akka humna isaatti investimentii hojjetu waaqayyos jireenya amantootaa kanarratti investimentii hojjete. Yeroo hojjetu xaawoo kuntaala lama waan akkasii minaabineetu hin taane waan qabu hundumaa waaqayyo waan qabu hundumaa malakkee tokko duurraa nambifatin waan qabu hundumaa investi godhe nurratti. Akka keessa golkaasaa ameen jedhadhaa seexannaa. Haleluuyaa. Phaawulos waaqayyo waan uume kana hundumaa miilla Kiristoos jala galche. Kiristoos kana mataa waan hundumaa godhe. Kiristoos isa mataa waan hundumaa ta'e kana immoo nuuf kenne. Mataa waan hundumaati. Waan hundumtuu isa harka jira. Miilla isaa jala jira. Waan hundumaa of keessatti qabatee of jalatti qabatee immoo nuuf jedhee dabarfamee kenname. Amma geessu beektaa walitti galagalaan. Mee ameen. Egaa ulfinni waaqayyoo inni mana ga'u kuni anamuma hafuurri gooftaan gargaaran isinitti dubbadha. Waaqayyo duratti akkasitti beekamna. Amma nama fayyaa teenyaa asitti illee yoo hamu tokko tochiin jira, tochiin hafuuraa jira. Namoonni gooftaatti naman hojii guddaadha kuni. Hidhaan seexanaa adda addaa ni qaba. Waldoonni keenya kaan immoo waan isaan fakkaatan isuma hin beektan. Waaqayyo duratti teessoo waaqayyo isa waaqarraa fi waldaan kiristaanaa lafarraa ulfinaan akka wal qixa ta'utti Yesuus gatiitti kaffalee dhiigatti dhangalaase. Waaqayyo duratti akkasitti beekamna. Lafa immoo teenyee mugaa ollee ijoollee keenya taphachiisaa ollee cubbuu barbaanne laaqaa ollee iddoo mawwaalchaa argachuuf waan deemnu amma fakkaannutti geenya. Waaqarrattoo kan biraa lafarratti kan biraa waaqarratti akka nu itti beekamnu kan biraa lafarratti akka nu itti jiraannu kan biraa. Kanaaf waan ulfina waaqayyoo dubbatamuu qaba waldaa waaqayyootti. Waldaan waaqayyoo iyyitee ulfina kana deeffachuutu irra jira. Dinqoonni ta'an namoonni fayyan hubadhaa waaqayyoo qajeelotaafis tolootaafis aduu wal qixa baasa. Waraabessas quruphees waluma qixa soora. Warra kotteen isaanii baqaqaas warra kotteen isaanii baqaqaan taanes bidiruutti gaafa ol galchuu wal caalchise malee amma wal hin caalchifne. Gaafas hoolaan fa'aa korbeessa torba, haadhoo torba, re'ee torba, cimdii torba, saawwa cimdii waraabessi garuu lama. Gaafas wal caalchiseera. Har'a garuu wal hin caalchisu. Waraabessaafis raqa qopheessaaf quruphee bosonuufis marga biqilchaa wal qixa jiraachisa waaqayyo. Gara waldaa amantootaa gaafa dhufnus akkuma kana waluma qixa. Nuyi garuu naannoo keenya wajjin wal qixa ta'uu nurra turre samii wajjin wal qixa akka taanutti nurratti hojjetame. Nagaama. Naannoo keenya wajjin nama nu biraa wajjin warra takaara wajjin qabannu wajjin akka wal qixa jiraannu botuu hin taane warra naannoo teessoo waaqayyoo jiran Mikaa'el, Gabriel, Kiruubel, Suraafeli wajjin ulfinaan akka hindaa'u meesatti nan deebi'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfina inni fidee dhufe sanaa wajjin wal qixa abidda uffannee akka jette ciraa qaba, qotuu qaba, hidda keessaa funaanuu qaba, meesuu qaba, bulleessuu qaba. Achiin booda sanyii wangeelaa immoo nutti faca'e. Ulfinaan hamma eenyu taane akka jiraannuuf amma gooftaa Yesuus Kiristoos. Ulfinaan hamma eenyu akka geenyuuf hamma waaqayyo abbaasa Yesuusin erge. Duratti nuti fagoo turtanii jedha Phaawulos. Isin warri fagoo turtan amma dhiyeeffamtanitti fagoo waaqayyo irraa fagoo xiqqii lafaa garas giloobii garas fagoo waaqaaf lafarra akka yaadi qofa akka yaada keessanii umma waaqa lafaati jedha warra Israa'eliin raajii Isaayyaas keessatti. Waaqaaf lafa teessoo waaqayyoof lafa fageenya isaa namni hin beeku. Kan biiftuu isa miliyeena maayilii miliyeena 93 saayinsiin jedhu qofa. Biiftuun immoo gadhiyoodha. Baay'ee gadhiyoodha biiftuun. Sana oksijiniin jala tuullamee waan tunnu jala tuullamee saayintistoonni tilmaamuu danda'anii. Samii sadaffaa, samii tokkoffaa, lammaffaa wangeellee kana namni tilmaamuu danda'u hin jiru. Hamma kana yaadi keessan natti fagoodhaa waan namni tilmaamuu hin dandeenye. Kuni fageenya isa naachuraalii isa sooliid ta'e waan ta'e arganii safaranii tilmaamuu hin danda'amudha. Inni saayintistoonni sunis ka'an fageenyi nuyi cubbuudhaan waaqayyo irraa fagaanne garuu jechin ibsu fagoo kanaa dhiyeeffamtan jedha. Ameen jedha. Dhiyeeffamuu ollaa kaa'amuu qofa amma miti. Dhuftanii oluma galtanii jedha. Maggaarrajaan duraa citee garuma teessoo araaraatti ol darbitan jedha. Diinota waaqayyoo warra jibbisiisoo xiqqii lafaa gara sitti gatamne turre nuni. Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuu isaatiin garuu dur namni yeroo waaqayyoo sagalee ergeetti dubbatu iyyuu namni yoo ergamaa arge immoo wayyoo nan du'e
Macam abbaa mana ishee wajjin mana manuma abbaa mana ishee abbaa faadha Samsoon duunee ragaa wayyoo akkas taane sana taane macaafa Saamu'eel irraa yoo dubbiftan wayyoo kunoo kana taane ergamaan nutti mul'ate duunee irraa jedhu dur amma garuu dhaloonni kakuu haaraa warri Yesuus Kiristoos dhiiga isaa irratti dhangalaase duri ergamaa arganii hin duunee amma garuu ergamoonni wayyootuun carraaqee argadhee siin jedhu muudama mana ga'uu qabna turre nun garuu akka dastaan sarmuu jedhe akka kasala ta'e namni keenya akka muka gogaa yaa sabni keenya simboo gate simboon qibaatii Sudaanii dhufu yookaan qibaatiiwwan dhangala'oo Dubaayii dhufan kanaan hin deebi'u simboon warqee as naquun hin deebi'u simboon uffata mimmiidhagaan hin deebi'u kanaaf gooftaan maal ilaalu baatan jedhe simboon kan deebi'u muka gogaa fakkaachuun kan hafu ulfinni waaqayyoonni Yesuus waaqarraa gaffide sun lafatti gatee gaafa namni boo'ee deeffate sana simboon deebi'a. Eessarra ulfinni waaqayyo biraa Yesuus fidee dhufe ga'een kee meerraan keessan meesin maal fakkaattu mee ofitti deebi'aa takka sammuutti deebi'aa mee ilaalaa maal jedha amma wangeelli Yohaannis boqonnaan 17 lakkoofsi 22 ammaa kun maal jedhaa jira meerreenni Yesuus ulfina sana kenneeraaf jedhe meerree ulfinni sun yaajama meerree ulfinni sun meerree ulfinni waaqayyo nama nagaa gaafatu yoo dhabe nama taasa'u yoo dhabe nama wal galchu yoo dhabe ulfinni waaqayyo balbala duran bulu ulfinni waaqayyo kadhataaf maraaturraa adda kadhataan rakkataa yoo wal galchuu didan mana jala ta'a furri qulqulluun kanan godhu qulqulluudhaaf yoo waan ta'eef akkasuma immoo maraatu yookaan shiftaa mita furri qulqulluun hin bananiif yoo ta'e cabseen seenu dhiisee deema waa'ee hojjechiisuuf yoo ta'e garuu akkuma gaaficha yeroo hundumaa kan dubbadhu soonsa caalaa namni waaqayyoof hojjete hin jiru kanniisa caalaa namni waaqayyoof hojjete hin jiru ilmaan hawaannisaa giirii hawaannisaa caalaa namni waaqayyoof hojjete hin jiru cirraash bofa caalaa namni waaqayyoof hojjete hin jiru Israa'eliin qaxaqaxee lafa onaa keessatti kan sirreesse koo bofaa gadi tajaajila namni keenya ufumaa guddaa wayyoofse malee waa'ee Yesuus tajaajiltoota kakuu haaraati nuyi indasa akkasiin jedhamu reebaakke harreen fayyaasaa fuutee baattee Yerusaalemitti hin geessine beeta faagee keessa dabartee gara ejersaa jala baatee wayyaa dhiiraarra deemaa sayyuu uffata qeesii irra tazinaannaa achiin geesse booddee deebite malee kana miti kan nuyi barbaadamneef tajaajila uumamaatti makamne akkuma uumamni kun tajaajilutti waaqayyoon tajaajiluudhaaf miti maarree ulfina waaqayyoo isa Yesuus fide sana uffannee uumama gidduu jiraachuuf waajjira waaqayyoo isa lafarraa turre nuun silaa yeroo kana dubbata sagaleen kun mee ilaala wangeelli Maatewos boqonnaan 22 lakkoofsa 29 akkas jedha isin dogoggoroodhaan waan lamaaf dogoggortan jedha tokko caaffata qulqullaa'an beektanii wangeelan beektanii jedha hubadhaa warri Yesuus itti dubbatu kun halkan guyyaa ganama galgal yeroo hundumaa lallaboota irraa tun taane afaan ilma waaqaa afaan Yesuus irraa warra dhaga'udha yeroo hundumaa amma namni keenya inni biiroo dhaquunni sadaquunni tajaajila dhaqu xirrekkee sokkaa sanbata guddaa deebi'ee dhufa mini warri Yesuus wangeelan beektu ittiin jedhe ko akka keenyaarraa kana miti Yesuuma duukaa deemanii madaga'u dinqii isaa laalu wajjin hojjetu waan hin taane qaban irraa addan ba'an asitti galagalee dogoggoroon asin karaarraa kaatoodha maaliif ennaan tokko wangeelatu isin keessan jiru kasaas lammaffaa immoo humna waaqayyoon beektane ulfina waaqayyoon beektane kan argachuu miti waa'ee isaayyuu barree eree kun qixaaxii guddaadha saba waaqayyoo dullaan kana caalu hin jiru kana mannaa rasaasni asiin lixee asiin ba'uu wayya adamni kana caalu hin jiru nuyi akka warra biyya lafaa miti filannoo qabnu daandiin keenya damee hin qabu wangeenya asiin gorree gara siin naannofnee dhufnee daandiitti deebi'uu hin dandeenyu wusti na wusti hin beennu nuun karaan keenya qalloo tokkittiidha karichi gara teessoo waaqayyoo tolbaasa kabara bana waliya karaa qalloo tokkittiirra warra jirudha nuun filannoo biraa hin qabnu warra keenya warri dhiiga Yesuus Kiristoosii waaqayyootti dabalamtan harka keessan ol kaafadhaa ameen jedhadha nuun akka biyyaa filannoo 20 hin qabnu tokkittiidha filannoon keenya karaarra buune sanarra 50 kufaa ka'a cabaa dadhabaa du'aa ka'a karatti irra jirachuudha amma galmicha keenyutti filannoo tokko illee hin qabnu kanaaf jedhe gooftaa Yesuus Kiristoosii karaarra badoodha isinii karaatti isin deebisuun barbaadaa kanaaf waan lamaan isinitti mayle tokko wangeela baraa jedhe
teoloojii dhaqaa baraa seminaarii galaa kana gara miti. Luqqisii ma tokko namni keenya amma keessa barbaadee luqqisii yeroo walii kennu yookiin yeroo walitti lallabu waan wal lallabe gaaf tokko arsii keessatti lallaba dhuga ba'umsa dhugaa baanaa yoo ta'u qeesiin tokko nutti konfireensi iddoo akkasitti ta'ee isheen amaariñaadhaan dubbatu qeesiin kun asallama kan Yesuusis shiftiidhaan waaqeffatu waldaa guddaa keessatti tajaajilu yaa lalisaa saaroon lalisaa saaroon isa afaan oromoodhaan jedhutu saaroon isa jedhu saaloonii jedhee dubbisa tajaajilaanii jedhan konfireensiin ameen ኢየሱስ የጓዳ አይደለም የሳሎን ነው አሜን ኮንፈረንስ ነው ወጣ የጓዳ እኮ አይደለም የሳሎን ነው አሜን زي ما رايك قبل نباني فيتو بس زلل لباون تنجري سيدي جميل لمن كيسا بي وانجيلا كنا كيسا ساني وانجيلا بنونا غرغ روانو تما دبت ورابا مي سيدي تبدا راي تروزال لو كسياسا سيدي جميل لما غودون دب زي بس سالوني كان سالوني يسوع كان جرينا يرولالا نينجو urgaafoli Yesuus urgaati mataa agarsiisuudhaaf lalisaa saaroon caakkaa baddaan Libaanoon keessa biqiloota urgaa'oo dibannirraa qophaa'u keessaa tokko lalisaa saaroon kana agarsiisa wantichi maqaa Waaqayyoof galannaa ta'u hin urgaan isaa ammas hin jedhamu weeddotaa boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa kaaftanii immoo yoo dubbifattan yeroo maqaan kee dhaamu akka qodaa dibataa baname fooliin isaa mana kana macheessuuti jedha eenyu Yesuus amma yoo Yesuus jedhaa si'a torba jedhaa yoo jedhee si'a 20 jettanii teessu tisisna sii ka'ee asin ta'u maaliif beektu ulfinicha ofirraa carabdanii waraantanii dhiisitanii waan ariitanii fi dormaantii of godhe akka bakteeriyaa yeroo bakteeriyaa moo maaloo isheen dhandhalcha ummatti jedhanii yeroo guban hin gubattu limmoorraa millaachirraa yoo guban hin gubattu yeroo dheeraa turtii dhandhalcha ummatti jedhanii nu barsiisu durii yeroo baawoloojii baran hinduun jirti hamma deebitee dhiigaa foon argattutti callumattee marafti waa uummattee abiddiin gubu lolaan hin balleessu bakka kaayyoo itti bu'e maan ta'u rasaasii oduu ka'e namaa bira ajjeesa isheen ajjeesu akkasumatti teessi waan itti fakkeessu dhabeerraan murtii kanaan ibsame akka ulfinni Waaqayyoo ta'e ulfinni Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos waaqarraa waa'ee keessaniif gadi bu'e ol hin deebine hojjechiisuu dhinnaan dhandhalcha uummatee mataa'e malee kanaaf namni keenya simboo gaggate achuma taa'aa jiruun fadhaa harka keessan lamaan bal'ifadhaa abbaan fedha qabdan yaa ulfina Waaqayyoo jedha yaa hafuura qulqulluu jedha guyyaa har'aa kanaa jedha guddisaati waadaa koo haareffachuun barbaada jedha gara kootti akka deebituun barbaada jedha hafuura qulqulluu gara koo kottu jedha Amen. Isiniif haa godhu gooftaan. Hafuurri qulqulluun ulfinni Waaqayyoo gara namaa dhufuun innan amma lallabu kuni as ba'anii fi gadi maayikii qabachuuf tajaajiluu duwwaatti manazzartu yoo ta'e dogoggortaniittu. Waa'een tajaajilaa suman sila jedheedha. Amantoonni akka kennaa hafuurichi isaaniif kennutti Waaqayyoon hin tajaajilu. That's no. Sun beekamaadha. Waa'ee tajaajilaaf piik ta'anii kakka'uu qofa otoo hin taane sababuma ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoositti amanneef guutummaa ulfina Waaqayyoo isa waaqarraa uffannee lafarra jiraachuun nuu biyyamameera ture nuuf. Uffachuuf dhiisuun immoo mirga miti baraa isayyuutti gaafatamna. Isayyuu koo qixaaxii qaba isaa ala jiraachuun. Abidda uffatanii jiraachuu dhiisuun mirga miti hin jedhe ijoollee. Ulfina Waaqayyoo uffatanii jiraachuu dhiisuun mirga miti. Hundi lallabaa ta'uu dhiisuu danda'a. Phaawulos jedheera. Hundi raajii ta'uu dhiisuu danda'a. Hundi warra magaalattii ta'uu dhiisuu danda'a. Hundi garuu ulfina Waaqayyoo uffachuudhaaf waamame. Ulfina Waaqayyoo isa kabiddaa. Isa abiddi keessaa xaxxaata'u. Kanaaf egaa waa'ee ergamootaa silaa isinitti meen gara dubbii jookootti deebi'aati. Ergamoonni sun egaa dur namoonni fuula ergamootaa arganii nan du'e nan badee jedhu. Amma immoo Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Saduraa miti. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti yoo dubbiftanii tokko kaatanii dubbisuu dandeessu qolaasaayis sana. Qolaasaayis 3:3. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokaateera jedha.
jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoo keessa dhokateera. Inni kaan immoo awwaalameera jedha. Inni kaan immoo dhokfamee jira jedha. Jireenyi keessan Waaqayyoo keessa awwaalameera jechuun fakkeenyaaf mana kana cufna. Manni kun cufaadha. Namnuu keessa hin jiru. Achi bannee deemaa dhufnaa mana ol linne jechuudha. Eessa jirra jechuudha amma mana keessa. Mana keessa immoo deemaa dhufnee pulpeetiin kun immoo asiin boorsaa qabaa. Laalleenyaa waan banamu qabaa hin banna. Gaafa bannu immoo as keessaa waa fuuna jechuudha. Akkana dubbiin Kiristoos fayyaansaa of keessatti nu baatee Yesuus keessa jirra jechuudha. Nu nama bakkeen jiru Yesuus keessa jirra. Akkuma of keessatti nu qabatetti illee kana ture kaanaa nyaatu haadhoo ko maalan sii godhare maalan sii godha. Kana ture silaa iddoon nuuf kenname. Iddoon sii kenname silaa kana ture. Namni amma hin ceeta'u jechuu baatan namatti haadhu kun ilaa muudamni keessan silaa kana ture. Hamma nageessu turtaniim silaa. Abeet abeet abeet. Yesuus Kiristoos silaa akkas jedhe. Isin ana keessaa ani isin keessaa immoo abbaa keessaa jechuun gaafa nuyi deemnu nuyi waajjira moving office Waaqayyoon gaafa nuyi miila fuunu waajjira Waaqayyoon deemaa jechuudha. Waaqayyoon baannee deemna turre nuyi of keessatti jechuudha. Ameen jettu. Waaqayyoo kana yoo Waaqayyoon namni beeku Waaqayyoo alaalattu ammuma ta'e namni waa'ee Waaqayyoo hubate yoo jiraate Waaqayyoo kanaaf machaa uumama lafa kanarra jiraatutu qubeessa gadaaf. Maqaasaa roo dhagaani wazamu. Irraafamu kan irraafamne hin jiru. Kattaan hin oone hin jiru. Dhagaan hin tatarsaan hin jiru. Galaan hin dhaabbanne hin jiru. Biftuun dukkanaa turteetti. Marsaan lama dubbata wangeelli. Guyyaa sadii balkan sadii xaxxatteetti. Gaaf tokko immoo guyyaa tokko dhaabbataa oolteetti. Bineensonni caakkaa dhagaa turaniiru. Dinqiin hin taane hin jiru. Maqaa Waaqayyoo jalaa. Waaqayyoo uumamni kun hundumtuu kufee sagaduuf kanaaf mana qulqullummaa akka taanuuf Waaqayyoo investimentii nurratti hojjete. Hallelujah. Amma gaa yeroon fuulduraa kuni akkuma biyya keessa jiraannu kanaatti yeroo itti Waaqayyoo ulfina isaatiif ijaa baafatudha fuula keenya kana dura kan jiru. Dhageessaniittu siyoona si'a 10 dhageessaniitu ta'a. Yoon nageenya ta'es yoo dhageessaniitu ta'es dhaga'a. Waaqayyoo keessumaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti ulfina isaatiif yeroo inni itti ijaa baafachuudhaaf harka isaa ol fuudhee irra geenyee jirra. Harki Waaqayyoo ol ka'ee jira. Harki Waaqayyoo inni ol ka'e kun hinaaffaan ulfina Waaqayyoo inni akka biddaa kun immoo karaa namaa hojjeta. Namoonni kun kanaaf ulfina Waaqayyoo akka baatanii fi waa'een ulfina Waaqayyoo itti himamuun barbaachise. Buufata ulfina Waaqayyoo akka ta'an itti himamuun kanaaf barbaachise. Otuu hafuurri ijaa baasu kun hin dhufin diinota dibataa sadii isinitti meen darba. Diinota dibataa sadii. Diinota dibanni wajjin jiraachuu hin dandeenye sadii. Mormitoota Waaqayyoo sadii. Kan hafuurri qulqulluun isaaf jedhee nama dhiisee deemu sadii. Sodaachisoof jibbisiisoof allayyaa du'a. Diina hama. Dr. Billy Graham gara biyya lafaatti fide barnoota kana. Akkas jedhan Dr. Billy Graham icciitiin milkoomina tajaajila keessanii kun maali jennaan waan sadii irraa of eeggadhaa jedhan. Tokko saala faallaa irraa of eeggadhaa jedhan. Xuraa'ummaa foonii irraa of eeggadhaa jedhan. Inni kun jedhan researchii hojjetame jedhanii gabaasu warri kaanii researchii hojjetame tajaajiltoonni maaf kufuu waldaarraa ulfinni Waaqayyoo maaf badeennaan qo'annaa bal'aan geggeeffame inni tokkoffaan ejjaa xuraa'ummaa fooniiti jedhame kaan immoo tajaajiltootaaf pireezidenti godhanii jedhan jaarsi amma du'aniiru beektu kitaabilee irraati odeeffannoo iddoo adda addaa irraati nuun warri Itoophiyaa kan arganu. Isa kana barsiisaa wangeelaa lamminee jambaruu amma gara gooftaa kan deemu persentii 95 ayyaana Waaqayyoo namarraa kan nyaatu 95 mutut godhe ayyaana Waaqayyoo namarraa kan nyaatu hariiroo saala faallaati waldaa kiristaanaatti dhagaa kana himaa jennaan har'aa kaasee hiruut malee gabbinaa koo namin teessuudha yeroo masana Dr. Billy Graham har'aa kaasee hiruut haadha manaa isaaniiti gabbinaa koo hiruut malee namin teessu makiinaa mageessa jechuudha bara baraan namin taa'e nafi dhuguma godhe lammaffaan immoo jaalala horiiti namni horii jaallata Waaqayyoon caalaa jennaan tajaajiltooti hundumtuu yaa'an kan waldaa isaanii mindaan kee meeqasiifatu hamma si ga'u himadhu hamma si ga'u himadhu hamma si ga'u hundumtuu hamma si ga'u ashaboosaa waxiisaa maaloosaa hundumaa kaalkuleet godhee himate achi argatu tajaajila biyya lafarra yeroo deeman sabaara saantimiin fudhatan biizinesiin hojjetan homaan hojjetan
inni sun egaa achitti asitti hin beeku. Jaalalli horii hamma ilma Waaqayyoo Yesuusin qabanii gurguranitti kan nama geessise waan ta'eef. Sadaffaan immoo of tuulmaadha jedhan amma of tuuluun wal ciqiluun wal irratti ka'uun waan xixiqqoon nama gidduu namni wal irratti yoo of tuule malee wal hin lolu. Waan gidduu xixiqqoon jirtu waan shifaaroo nama jaxaa fi kun yoo Waaqayyo jala namaa bane malee si mul'atu baay'ee wayii. Hubadhaa kun diina qooti jedhe Waaqayyo. Kanaaf ergaa Yaaqoob irratti illee Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin mormaa jedha. Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin mormu. Namni Waaqayyoon darbitoo dhaabbatee ittiin mormu nama ulfina Waaqayyo irraa qacabii tokko barbaadu. Akka waan ilmaan qabxe jalaa du'eetti bahu maal kun jennaan milikitan garaa dhagaa isaan keessaa baasaa jiruuti jedha. Garaa fooniin kennaaf jedha. Namin lolle, namin arrabsine, waa jalaa duune, waa timbanne, waa biyya lafaa yaadaan jiru. Oh, haleluuyaa. Waa biyya lafaa tokko illee yaadaan jiru. Maal yaada namni akkasii beektaa? Yesuus Kiristoos maal jedhe teessoo irra taa'ee abbaatti Yohaannisitti yeroo asii gad dubbatu ani immoo teessoo koo irra abbaa koo wajjin akkuma hin taa'e inni immoo ana wajjin bara baraan teessoo koo irra taa'uuf jira jedhe. Gaafa barbaada qulqulluudha. Mira geeffadhaa mee dhugaa Yesuus. Geeffadhaa mee daraa waaqa. Dhagaa hirtaadhaan mee nama sin bira jiru. Mira geeffadhaa waa Yesuus jedhu teessoo irraa dubbata. Ani immoo teessoo koo irra abbaa koo wajjin akkuma karaa harka mirgaa taa'e inni immoo karaa harka koo mirgaa ana wajjin bara baraan teessoo koo irra taa'uuf jira jedhe. Achitti maaddii Waaqayyoo irraa wajjin nyaannaa jedhe. Yeroo kana ergamoonni warri dur ijaan ilaalanii du'an amma immoo ergamoonni warra Yesuusii wajjin teessootti ol yaa'ee gadi ta'anii haleluuyaa. Lafarraa jaalala fuula qulqulluutii fi jaalala Kiristoosiif gidiraa meeqa argee mimmaanii fuula dhiqataa ture inni dhaqee teessoo Waaqayyoo yaa'ee Yesuusii wajjin ta'u nu keessaa jiraaf namni akkasii. Asuma karra binnaa yoo kana keessa jiraaf maaddii Waaqayyootti dhiyaatamu Waaqayyoo wajjin gooftaa Yesuusii wajjin haleluuyaa. Maanguddoota dandamee arfanii wajjin gaafa sanoo ergamtoonni warri dur ija isaanii yoo argan nan du'edhanii maraatan amma mootara tajaajiltoota mana keessaa ta'u maaddii dhiyeessu. Faarfannaa 8 irratti xinnooma ergamootaa gadi goote yaa Waaqayyo akkamitti nama uumtetti dinqiidhaan sin dinqifadhu xinnooma ergamootaa gadi goote. Gaafa teessoo Waaqayyoo dhattee yaabdu fiizikaal appiiraansiidhaan teessoo Waaqayyoo irratti gaafa argamtu immoo ergamoonni naga jallaan turre immoo naga irraa hin haqaddoottis maal kun jennaan as keessaa lammaffaa dhalatan isaa warra akkasiiti. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Kana kaa dubbiin harka keessa ol kaafadhaa har'a garaa dhagaana keessaa baas jedhaa iyyadhaa Waaqayyotti. Garaa foonii naaf kenni jedha. Ija koo bani jedha. Teessoo Waaqarraa na agarsiis jedha. Maaddii Waaqarraa na agarsiis jedha. Ameen. Isiniif haa ta'u maqaa Gooftaan. Isin qophaa'a. Hafuurri qulqulluun gootota ijaa baasan hin diba. Haleluuyaa. Buufata ulfina Waaqayyoo kan jedhaman muraasan isinitti dubbadha gaggabaabsee. Tokkoffaan ulfinni Waaqayyoo kan mul'ate karaa Phaawulos miti. Phaawulos bara sooftiin hin jirre tajaajila ture biyya lafaarraa. Sooftiin utuu hin taane carqiidhaan xaragata maarramaa isaa rogni isaa hodhameetu hin taane carqiidhaan xaragata carqii isaa akka kukkutanii biyya irra raabsaa turan isiniif illee haa ta'u. Wogaraa dhagaan si keessaa fayyadu. Garaan foonii gaafa sitti gale garuu gaaffii hin qabu. Siifata uyyuu hin qabu. Garaa makeetiin murteessaa waliin jira. Tuma garaan kee dhagaa ta'uu baate waliin jira. Makuu wangeela miti. Asmurii anaan jira. Wangeelaanis. Haleluuyaa. Boodee gaaraa lawada nama nama ginaawu yaariyaa. Karaa Waaqayyoo hojjetu beektanii dhiisa. Karaa Phaawulos miti egaa. Dinqii namni sun ta'e jalqaba buufata ulfina Waaqayyoo sodaachisaa kan ture ulfina Waaqayyoo isa jannata Eden keessa turedha. Ulfinni Waaqayyoo jannata Eden keessa ture dinqiiwwan gurguddaa hojjetaa ture. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 kaaftanii yoo dubbiftan ammas Waaqayyo gooftaan biyya gara bahaa biiftuu iddoo Eden jedhamutti jannata dhaabee kana jedha. Waa'ee jannata Eden kana barsiisonni macaafa qulqulluu afaan birootaatti bilis jedhama jedhu hiikni isaa delight. Jecha afaan Mesopotaamiyaa duriitti immoo pileen jedhama hiikni isaa waliigalaa gaa paradaayisiinis Edeniinis bilisiinis hundumti isaa jireenyaan kan guute jireenya bara baraa lafa dhiphinniif gidiraan hin jirre namoonni tola iddoo isaan jiraatan jechuudha jedhanii hiiku. Wantoota dinqisiisoo baay'eetu jira waa'ee jannata Eden sana.
hiikoowwan iskoolaaronni keenya kennan sana qofaan limit taane biliisiif Mesopotaamiyaaf maaloo Giriik biroota jedhan gurra kakkaasaa namni keenya inni waa hubachuu barbaadu. Ministeera isaa molaalaa ulfinni Waaqayyoo achi keessa guutee ture. Kanaaf namoonni lama ta'anii achi keessa jiraatanii akka dinqiitti akka ajaa'ibaatti kan dubbachuu hin dandeenyetti Waaqayyoo wajjin jiraatu turan. Medinqiiwwan kana ilaalaa tokkoffaa wantoota sodaachisoo jaan isinitti dubbadhu ulfina Waaqayyoo jannata dan keessatti addaa beefe waan irra ture. Tokkoffaa haala qilleensaa ulfaataa sana keessatti itti sin qorruu uffatan qaban. Ulfina Waaqayyoo uffatanii jiru. Ganamni jira galgalli jira. Addunyaan kun xirriggedee waa lamaan guuteera. Tokko bishaan lammaffaan bosona. Lafti qonnaa tokko iyyuu hin jiru. Maasiin hin jiru. Bajjiin horii tiksan maaloon hin jiru. Ittiin qorruu itti noo. Ulfina Waaqayyoo sodaachisaa uffatanii jiru waan ta'aniif. Yoo naannoo ba'a giddu galeessaatti ta'e akka iskoolaaronni jedhan irraa achi gammoojjiidha. Ho'isaa baay'ee ulfaataadha. Andaara madagalaan Meditiraaniyaanitti kan argamtu biyya Israa'elitti kan argisan yookaan gara daangaa Raashiyaatti kan argisan kana yoo ta'e ho'aadha. Baras garuu uffatan barbaachisu ho'iin jiru qorreen jiru ture. Ulfinni Waaqayyoo isaan irra guutee waan tureef. Lammaffaa qooda uffataa, qooda komportaa, qooda boodii xixiqqaa ho'aaf ta'u ulfina Waaqayyoo abbaa uffatanii turan. Ulfinni Waaqayyoo bifatti mul'atu qaba. Golgaa coverage. Golgaa gogaa isaanii hundumaati. Rifeensa mataatiin maqeensa miillaatti. Ulfina Waaqayyoo uffatanii deemu. Gaafa isaan deeman urrii adii deema ta'ee urrii dukkanaa sagaara siinaadhaan deema ta'ee I don't know. Garuu gaafa isaan tocho'an guutummaa lafaan rommee tocho'u isaan achi addaam akka salphaatti fexfexxadhee miilla fuudhuu hin danda'u. Maaliif hin ulfaatan lafa duukaa raafama waan ta'eef. Maalirraan kan ka'e ulfina Waaqayyoo abbaa sabaa qarraarraan kan ka'e. Michoonni Waaqayyoo michoonni fuula qulqulluu harka ol kaasaa ameenya dadha. Jabara Waaqayyoo wadiya. Ulfina Waaqayyoo isaa amma sana ga'u ture jira waan ta'eef qaqqab jedhee fiigee ol utaalee ija mukaa tokko kutee gad deebi'uu hin danda'u. Wisiwaasee guddaa ta'a waan ta'eef. Raamama guddaa ta'a waan ta'eef. Raajii Maayyaa. Ija mukaa nyaatamu sana keessa inni sun bareedaan adee fuudhee dhagaa wayii waan itti ol darbatu qabu. Harki isaa akka ittiin ol darbatamuu hin danda'u. Maaliif lafti gaara qabatee bosona qabatee qotiyyoo saawwaa leenca kuma tokko qabatee lafti harka isaa duukaa akkas galabbatamuu danda'a. Maaliif ulfina Waaqayyoo guutuu uffatee jira kaa. Maaliif guutummaa ulfina Waaqayyoo jira kaa. Amma ulfinni Waaqayyoo yoo beekte malee sii galuu bini kaa keeyyuu. Guddisaa dhala ulfina Waaqayyoo sirriitti maqaa gooftaa Yesuusiin. Halleluuyaa. Wow! Hin kufuun hin jiru. Mucucaateen kufaniif malee otoo mucucaataniiti lafti isaan baachuuf ajajamaadha. Guutummaa ulfina Waaqayyootiin ajaju waan ta'eef. Amma dhugaanii mucucaatanii guutummaan dachee dhabama ta'uu danda'a ture. Ulfina Waaqayyoo uffatanii jiru jedhe. Sadaffaa ulfinni isaan irra ture bara baraan isaan jiraachisa jedha. Ulfinni isaan irra ture. Arfan tokkummaa Waaqayyootti dabalamanii. Arfan tokkummaa. Amma Sillaasee beenna sadii beenna. Waaqayyo abbaa gooftaa Yesuus hafuurri qulqulluu Waaqa irra jiru addaam lafarraa bulcha. Waaqa irratti waan mari'atan dhufanii addaamitti immoo lafarratti himu. Kanaaf most probably gara arfan tokkummaa ta'uu danda'a. Paarlaamaa akkuma federaal mangistii fi kilil mangistiiti. Waaqa irraa addaam immoo lafarra ture. Ulfina kana uffatanii waan jiraniif ulfinni kun bara baraan isaan jiraachisa. Nama Waaqayyo wajjin mari'ataa uumama geggeessu. Nama ajaa'ibsiisaa waan ta'eef. Du'i waan jedhamu. Waan humti jechi du'a jedhamu maqaan isaan beekamu. Maaliif Waaqayyoof shumaamintii Waaqayyo qofaatu jannatee dhangeessa ture waan ta'eef. Inni arfaffaan ulfinni Waaqayyoo inni isaan irra ture fuula fuulaan. Fuula fuulaan. Fuula fuulaan. Laali kana. Laalaa dara Waaqayyo. Fuula fuulaan namni Waaqayyo ablaaf walitti dubbatu dhaabbatanii. Yaa Waaqayyo akkas ta'e addaam kana ta'e kana inni sun akkasii inni kun immoo fuula fuulaan eenyu wajjin Waaqayyo abbaa wajjin. Eenyu Waaqayyo addaam. Fuula fuulaan isa keessa laalaa nama simbira jiru.
Akkaitti waaqayyoon ilaalaatti ija keessa wal ilaala nama simbira jiru ila akkan si ilaalu kanatti ittiin jedha nama deegannuti fuula fuulaan addaamiif waaqayyo ramadan doosa sabirri gogloo hojii kawaani yaa meekee ooloo fuula fuulaan waaqayyo wajjin dubbata ture eenyu addaam maaliif ulfina waaqayyo irraan kan ka'e maaliif guutummaa ulfina waaqayyo uffate waan jiruuf fuula fuulaan waaqayyo wajjin dubbata ture Atamitti fuula fuulaan atamitti nisinin jedhe fuula fuulaan akka namaaf namaa kana tatuun taate kana ol waan inni nattaaruun beekuma fuulli isaa dhaloluu danda'a fakkeenya ilaalaa turuu danda'a fuula ishee waan hawwattee ta'uu danda'a waraansa wayinaa qabaachuu dandeessi waan inni jallatu beekuma waa'ee koof beeku naan mijatu ilaalaa turuu danda'u kan namaayyuu siin mijatu ulfina waaqayyo uffate waaqayyo wajjin fuula fuulaan fuula waaqayyo dura dhaabbate fuula eenyu addaamiif waaqayyo maalirraan kan ka'e ulfina waaqayyo irraan kan ka'e gusaasas ragaadhaan kanaaf isin duwwaatti immoo miti beektumni caakkaatti dhagaatti bineensatti uumama waaqayyo hundumatti lallaba waa'ee waaqayyo waa'ee gooftaa yesus waa'ee fuula qulqulluu halleluuyaa fuulaan namni waaqayyo fuula mijataa ilaala ija waaqayyoo ilaala bana keessa qaban badaasan ilaala bara Musee fuula koo agarte hinduuta inni dhabu hin hojjetu ture sababni isaa Musee irraa fuudhameera Museen abidda waan argeef amma danda'e bilbil jedha Addaam garuu ilaalee jiraachuu danda'a fuula waaqayyoo ilaalaa jiraataa tures eenyuun waaqayyoon me fuula keenan arga jedhi fuula keenan arga waa'ee jireenya kan siraa jireenya mana kiraa keessaa bu'aa nami keenya Kuri waan akkasii jiru karaan keenya tokko siniin jedhee sin karaan keenya meeqa jedhe tokko beeka waaqayyo gamoo keessaas appaartamaa keessaas kiraa keessaas diichii keessaas ta'u waluma qira karaan keenya Addaam fuula waaqayyoo ilaala waaqayyoon qaqqabaa nagaa wal gaafachaa waaqayyo wajjin jiraata Addaam eenyu Addaam ulfina waaqayyoo sana qabatee ta'uu hin dandeenye. Addaam inni lammaffaan immoo dhufee ulfina waaqayyoo sana kennaa godhee ilmaan namaatiif kenne. Ilmaan namaa Addaam isa lammaffaa irraa kan dhalatan ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoos irraa kan dhalatan. Hamma kana dibamuutu isaan irra ture. Hamma kana waaqayyoon ilaalaa sagalee isaa dhaga'uutu isaan irra ture. Ameen. Addaam lammaffaa irraa dhalate. Gadameessaan miti karaa qaama maataan miti karaa jiraachaa dhalate. Addaamni gadi ta'a namni. Biyyoorraan dholoonni lamni akka Addaam isa kume sana dhiiga Yesuus waaqayyoo ilaala namni. Maali dhaloonni kun? Maali waaqayyoo dhaloonni kun? Namni Addaam biyyoorraa dholoonni lamni ulfina waaqayyoo amma kana baate. Isin lammaffaa kan dhalattan akka keessa wal baasaa. Naa deebisaa dhiiga eenyurraa lammaffaa dhalattan isin. Haadha meerra ulfinni waaqayyoo. Meerra ulfinni. Qabaa jechuu koon jenne. Harka rukutaa jechuu koon jenne. Meerra sinoo qullaa yaatu ulfinni waaqayyoo meerra jechuu koon. Biyyoorraa dhaloon dholamee Addaamichi ulfina waaqayyoo amma kana baate. Dhiigarraa dhalattee moo? Hansi shakka dhugaa Yesuus. Hallelujah. Sharafani ulfinni waaqayyoo isaan irra ture. Uumama hundumaa kan bitu kan abboomu ture. Addaamiif waan irra ulfinni waaqayyoo ture. Uumama hundumaa kan bitu ture. Fakkeenyaaf mukkeen jannata keessa jiran gosa mukaa dubbata barsiisaan wangeelaa tokko. Kanneen mukkeen gosa adda addaa gosa 5 jannata edemiidheessuuf kan waaqayyoo ajajee biqilchee hin dhaabneen takkallee qotee soqee miti fayyadee hin baase. Waaqa akkasiin tamantaam sadarkaa maqaatti ta'e malee mukii jannata babbareechitu biqilee nan fut dhahee ol babee. Maaliyaa kun jannati kun keessa akka miidhaguun barbaada waan ta'eef mukkeen mimmiidhaguun baalli keessan daraaraan keessan gama miidhagaan fut dhahee ol babee. Isuma kanaa waaqni kee ati kanuma Waaqa kootiin dhalaa guddisaati. Lammaffaan
kan gaaddisa ta'an tarii waan akka odaa waan akka gurguddaa kan gaaddisaa anjiru jannata hidhin keessa mukkeen baalli keessa nama bal'atu damee yaafadhaa kan waaqayyotti hin jedhe fakkeenyaaf dikoreeshiniidhaaf namni akaakiltii baarzaafii xid gaattiraa waan akkasii odaa laaftoo mukarbaa bakka niisa nuyi gidduutti guddanne keessumaa warri baadiyyaatti guddattan beektan waan akkasii kun bareedinaaf qe'eenaafamu gaaddisaani inni taanonni sadaffaan iji isaanii kan nyaatamu mangoo paapayyaa muuz abukaadoo minaamin arfaffaa muka nyaatan namaaf gaarii baran isa dhowwame fi shanaffaan immoo muka jireenyaati mukichi jireenyaas jannata edeen gidduu dhaabbata ture yeroo namoonni muka jireenyaa dhiisanii muka isa hamaaf gaarii nama barsiisu nyaatan muki jireenyaa dhaabbatee ilaala jannata keessa yeroo namoonni muka sanyaatiin jedhaman nyaachuu dhaqan muki jireenyaa dhaabbatee ilaala lafton qoraatti tua ejersi da wanni isa inni dibata kennu inni daadhii wayinii kennu inni qoraatti kennu hundumtu inni bareedina isaa laata inni gaaddisa isaa laata inni namaaf gaarii nyaataniitti hin adda baafatan immoo gara koo kottuedha bofti isa yaabuudhaaf mijatti bofaaf mijata muki sun mukni jireenyaa immoo dhaabbatee ilaala haa ta'u mukkeen kana gidduu yeroo jiraatan uumamni munyuuqu biyya lafaa kun hundumtuu lafa jiru kanatti uumamni kun hundumtuu addaameef bitamu ture maalirraan kan ka'e ulfina waaqayyoorraan kan ka'e haleluuyaa now maalirraan kan ka'e ulfina waaqayyoorraan kan ka'e rashasa waatiyaa fe'aaliyaa mukkeen kanaanii fakkeenyaaf tottolchi achi keessa hojjedhani waaqayyo amma addaam iddoo isaan itti bibbiqilan sisirreessu yoo barbaade gasoon hin jiru maqoon fariyaan hin jiru akaafaan hin jiru minaaminiin hin jiru tottolchi keessa hojjedhaniira ati muka urruubaanan abeet kara kanarra daandii bareedaan akka ba'uun barbaada waan ta'eef ka'e akkas siqi yoo jedhe lafa hidda isaatuun kutin butadhu yoo jedhe ajajamee dhageechi dhaabbata maalirraa kan ka'e ulfina waaqayyoorraa kan ka'e siif aligooriidha anaaf magaalladhiidha siif wangeela jallisu yookaan dalga hiikuu yookiin wallaalummaan anaaf dibata maalfiniiree hin tuqamne taanaan hin golfu tuqamnaan garuu wangeela jedham akka siyaasa waaqayyoo nu dubbadhaa itti maddaa gooftaatti akka keessan ol bal'ifadhaame afaan tokkoon kadhannaa yaa gooftaa sitti amanuun keenya kan hin hafne amantoota pheenxota amantoota wangeelaati jedhamuun keenya kan hin hafne amma yoomiitti qullaa jiraanna gaddi kee amma yoomiitti nurra tura amma yoomiitti dheekkamta amma yoomiitti dheekkamta gooftaa adabbii caalu ulfina keeti adabbii kun nutti ulfaatee gooftaa humna keenya gararraa nun adabin harka keessan bal'ifadhaame gooftaa humna keenya gararraa nun adabin adabbii ikoonoomii dandeenyeerra adabbii fayyaa foonii dandeenyeerra adabbii barnoota dhabuu fayyaan dhagahuu dadhabuu dandeenyeerra adabbii amma hiriyaan keenya nyaatee dhugu uffatu bashannanuu dadhabuu dandeenyeerra adabbii ulfina kee garuu hin dandeenyu kara ulfina kee kan nutti dhufu hin dandeenyu kara dibataa kan nutti dhufu abbaan nu kun baay'ee ulfaataa humna keenya beekta adabbii kana nurraa kaasee har'a
Araarri kee adabbii kana kaasee ulfina keenya iddoo nuuf haa buusu. Wainke ala shakkisiisaa haala yaaddessaa keessa jira miilla kee waliin dhaqattee hin taa'in obboleessa koo obboleettiif kofi fuula gooftaa duratti waan yaadaan waaqayyo siri'aata waaqeffadhu. Akka keessan bal'ifadhaa mi gooftaa duratti itti dubbadhaa hafuura qulqulluutti. Hirriba keessan si yaadadha siin obsuu bulee kaleen si yaabadha siin obsuu hirriba keessan si yaadadha siin obsuu deemee kaleen si yaabadha siin obsuu Ataminani zirafada sinapsu ichiti ko sitani vada sinapsu Ola bara 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 Ela bara bara dina bayelere bo Ola bara 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 bere bere Sibabade doksa kos kanani timadu Firko amma kenangamu attamille kanan jalladu Gadibate ormatti nanimtu mudako danam doksita Tufates nabirandari Kona gorzita Kakisa mi ol burada Nandagane 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 Situ am
abdina gutanne nandaganne 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 situ abdina gutanne anam sila namni bade barbachan gamne anam sila utu ijikena nargine anam sila kangatame chumanafu anam sila garu dibataketi safu anam sila namni bade barbachan gamne anam sila utu karonke nargine anam sila kangatame chumanafu anam sila garu ayana keti sabur ka kisa malzadi anam sila namni bade barbachan gamne anam sila utu jikena nargine anam sila kangatame chumanafu anam sila garu ayana keti sabur orabas edeveni mantola kanya shelevera bola rabadi hallelujah nama gode nama jiratu gode tarre nama nisikai karakuf karake tesom gala tawaqayo on sige hamullat hallelujah Kumfako lafa kufe kafte lafe kos waliti bunante harrako sababina tate hinda gannem sena galesa sita sunjirade malesa karake amfaiya bulesa Kumfako lafa kufe kafte lafe kos waliti bunante harrako sababina tate hinda gannem sena galesa sita sunjirade malesa karake amfaiya bulesa Kumfako lafa kufe kafte lafe kos waliti bunante harrako sababina tate hinda gannem sena kalesa sita sunjirade malesa karake amfaiya bulesa kakibali badu anam sila namni bade barbachan gamne anam sila utu ijikena nargine anam sila kangatame chumanafu anam sila garu dibataketi safu vela sakene men chalasiko anam sila namni bade barbachan gamne anam sila utu karonke nargine anam sila kangatame chumanafu anam sila garu ayana keti sabu Ibnu mereka sama kita haleluya haleluya wana tolte as jettu wana nalindure nagati chete ufte kanatti nama baayyetu hafe harki harka qabela fasikase harki yesus galata godate wela sene neme sirratti maqasa inni eggate